Shukutii bitachuusaan maaliif feesise? Maaliif asirra baasee viidiyoo agarsiisuuf feesise? Amma sababa Arseemaa dachaa irraa fuudhaaf jecha inni shukutii bite. Erga bituunsaa bitu ta'e maaliif paabilik godhee gaddisa? Gaddisuun qabu ture jechuudha. Gisee dachaas waan kana agaree dachaas immoo akkam godhamti yoo ta'u. Maammeen Arseemaa baasuuf jecha gisee shukutii bitu dachaas immoo michiyoo tana maal godhaa kan jirutu dhugaa dubbachuuf hortuutu hedduu akka nama yaachisaa. Anis maammee dubbiseen ture, maammeen nan dhaga'u, maammee tajawalan ture yeroo falan irra cufa. Anis barbaacha Arseemaa ittiin jira. Arseemaa garuu arguu hin dandeenye. Jireenya Arseemaa dhugaa dubbachuudhaaf akka namummaatti hedduu takka nu yaachisee. Michiyoon tun dubartiidha. Dubartiin garuu immoo gisee dhiiraan qabamtee ukkaanfamtee teessu dhugaa dubbachuudhaaf hedduu takka bakka nama rifachiisa. Haala michiyoon sanarra jirtu hin beeknu. Ashamaa kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa akkam nagaa jirtu akka nagaa qabdanillee abdiin qabaa. Yaa guyyaa lamaan kana sirraa batee anis barbaacha Arseemaa ittiin jira. Arseemaa garuu arguu hin dandeenye. Jireenya Arseemaa dhugaa dubbachuudhaaf akka namummaatti hedduu takka nu yaachisee. Michiyoon tun dubartiidha. Dubartiin garuu immoo gisee dhiiraan qabamtee ukkaanfamtee teessu dhugaa dubbachuudhaaf hedduu takka bakka nama rifachiisa. Haala michiyoon sanarra jirtu hin beeknu. Akkam akka godhu jiru dachaas michootan erga dheessu jiru kun guyyaa meeqa guyyaa jaaf deema torbee takkaaf deema jechuu dandeessanii kanarratti maammeen Arseemaa barbaada jee bilbila isaa gurguree shukutii bitatee jira. Garuu shukutii bitachuusaan maaliif feesise? Maaliif asirra baasee viidiyoo agarsiisuuf feesise? Amma sababa Arseemaa dachaas irraa fuudhaaf jecha inni shukutii bite. Erga bituunsaa bitu ta'e maaliif paabilik godhee gaddisa? Gaddisuun qabu ture jechuudha. Gisee dachaas waan kana agaree dachaas immoo akkam godhamti yoo ta'u. Maammeen Arseemaa baasuuf jecha gisee shukutii bitu dachaas immoo michiyoo tana maal godhaa kan jirutu dhugaa dubbachuuf hortuutu hedduu akka nama yaachisaa. Anis maammee dubbiseen ture, maammeen nan dhaga'u, maammee tajawalan ture yeroo falan irra cufa. Mee viidiyoo kana ilaala. Viidiyoo akkanaa namni akkamii gaddisa? Mee viidiyoo kana ilaala. ሰው እያየ እኔ እና ቻር ለምሸጥልህ እሺ እኮ ለበቃ ለሰው ግዴታ ስነ ስርዓት ያዝና ወይ ወደዛው አጋብር ወደዛ ስነ ስርዓት ነው። ለምን ነው አደረሽ? እሺ እናናግረዋለሁ። እሺ በቃ ምን አይሶ ነው ታመጣብኝ? እሱን ስላላወቀ ነው ሂደቱን አያውቅም። በቃ ቦስ በኔ በኩል በቃ እኔ አይቆ በኔ ይለቅ በቃ ችግር የለውም። አላፊነት ተፈጠረ እኔ አጣስ እኮ ነው የምገባው። እኔ ነው በቃ አስተውና ነው ስራ እንትን ተባብለን የሌለ በዚህ ጉዳይ ምንም አይነት ችግር ወደኔ ቢመጣ ካንተ ራስ አልወርድ። ችግር የለውም ቦስ ችግር የለውም። ያውቃል ማለት ችግር የለውም። ይጋቀኛ አንተ ችግር የለውም። ሰማር ነው ችግር የለውም። ምን አይሶ ነው የመጣው? ሰው ይላል በቃ እሺ ጨርሰው አተለ በለኝ ስጣውና በቃ አቃውን ምን አይሶ ነው ይዘብኝ መጣ? እኔ ጨርሰው በእናትህ ቶሎ በላ በእናትህ ቸኩያለሁ። ሁሉ ነገር እኔ ሸግሩዋል። ፊቴን አስጠፋው። እሺ ሰማር ኧረ አይገባም ፊት ችግር የለውም። ይሄ ነገር ብቻ ጨርሰልን በቃ ስጣው። ተረጋጋ ብሩ ወረደ ተቃብሎ እኔ አናግረዋለሁ። እሺ አይቀው ልክ መሆኑን ብቻ ነው አንዴ ችግር የለውም ቦስ በኔ ሆነና አንተም በላይ ችግር የለውም። ተረጋጋ። ኧረ እቃውን ነው በእናትህ ልክ እንደሆነና ተቃውጣ እናመሰግናለን። ችግር የለም በቃ የሆነ አረጋግጣ በኋላ እንትን እንዳትደውል ፈረበ በቃ አይ ልክ ነው በጣም አሪፍ ራሱ ነው የተፈለገው ነገር። እሺ ቦስና ምንም ችግር የለም ችግር የለም በቃ እኔ አስቸኳይ ስለፈለኩት ነው። እሱ ኃላፊነት ሰማር። አንተ ደግሞ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ሰው ይዘብኝ እንዳመጣ ሰማር። በቃ መቀበል እቀበላለሁ። አሁን ካጠገበ ይዘልኝ። እሺ ምን አይነት እንግዲህ አሁን በቃ ያው በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሁን አንተ ተነጋገርነው ነው በቃ አስፈርም ለማስፈራራ ስለ በቃ አሁን አገኘው አይደለም የምፈልገው ነገር ብሩንም ሰጠሁት አይደለ? ስለዚህ አሁን በቃ ከዚህ በኋላ ያለውን ጉዳይ ራሴ ጨርሰዋለሁ። ገባ? ወንጀል እንዳይፈጠርበት አንተ ልንገረው እኔ ልብ በቃ አሁን እሺ አትከተለኛ። ለማንም ሰው እንዳትናገር ብቻ ነው ነገ መሄድ ስለምፈልግ አስቸኳይ ወንጀል ውስጥ እንዳይገባ ስማኛ አቃጥ ተመለስ። ምን እኔ ላይ ነው ነገርኩ። ተመለስ ነግሬሃለሁ። ተመለስ ብዬሃለሁ። በቃ አንድ ሰው እንዲከተለኝ አልፈልግም። በቃ አሁን ሰው ከጠየቀ እንዳትናገር በቃ namni viidiyoo kana akkamii sooshaal miidiyaa irra gadhiisa? Paabilik godhuun viidiyoo kana maaliif feesisa?
Maammee fiidiyoo kana gadhiisuu maaliif feesi? Waan kana gootee bittee yoo keessa cal jettee obsitee gadhiisuu maaliif feesi? Maammee aan dhugaa siin jaami waan kanarratti dhimma sirra gahu waan sirra gahu sumaatu alaafinatti itti fudhata. Inni alaafinatti itti fudhatu hin jiru jechuudha. Dachaas isuma tumee malee waan isa godhellee hin qabu inni illee dachaas tumee jira. Garuu dachaas hanguma gaa mucayyoo Arseemaa tana qabee dho'isee ukkaamsee fi badii qaba malee achi dura dhimma dhuunfaarra wal badan isaan garuu mucayyoon tun badii hin qabdu maammee wajjin saayiba hanicha wajjin saayiba waan taateef mucayyoon tun bakka isaan kanarraa haaluu booda dadhabnaanii isii qabee jechuudha. Haa isii qabee yaannu erga isii qabee booda immoo erga isii ukkaamsee booda immoo maammeen dachaasirraa mucayyoo fuudhuu dadhabnaan dachaas arguu dadhabnaan yoo argellee jee shukutii bitate. Shukutii biruun akka seeraatti shukutii bitachuun akka seeraattis gaarii miti. Gaarii miti. Lammaffaa garuu immoo dachaas maammeen shukutii bituusaa kana arkee jira. Yeroo hin jiru fiidiyoo maammeen gadhiisee waan jiruuf fiidiyoo sun ilaaluunsaa hin oolamu. Isinii galee soo kanaaf yoo waan kana arke erga waan kana laale booda maal godhaa? Mucayyoo tana akkam godhaa waan jiruutu hedduutu akka nama yaachisaa jechuudha. Soo hordoftoota kiyya dhugaa dubbachuuf waan hin dubbadhuus hin beeku miiraan taana keessaa hin jira. Because sababa maammee waan kana godhe irratti dachaas mucayyoo tana tarii ajjeesuu mala tarii immoo miidhaa qaamaa guddaa irra geessisuu mala. Ani immoo maammeedhaan maal jechaa tureeni maammee wanni ati goote kun gaarii miti. Maammee waan kana deebisi. Lammaffaa immoo fiidiyoo biraa waraabii waan kana bakka andiisatiin jira jireetiin jira jeyni jennaan bakka bilbila irra cufatu. Ati maaltu si galchaa jireenya keenya keessa maaltu si galchaa kan barbaadu Arseemaa ana ati wanni si galchu takkaa hin jiru. Soo kanaaf dhimma si hin galchine keessa hin galin jee silkiin irra cufate jechuudha. Dhugaa dubbachuuf maammeedha kan hanichoo fi farrees adda baase maammeedha kan dubbii dilee kana hunda balleessu jiru. Inni nama gaarii fakkeessee akka nama Arseemaa yaaduu fakkeessee akka Arseemaan rakkattu akka Arseemaan ammoo haalan taana keessa seentuu fi shukutii bite. Shukutii kana dachaas yoo arge dachaas mucayyoo tana maal godha? Maammeen har'a Arseematti hin dhiyaatu. Kan itti dhiyaatu dachaasuma. Yeroon kana jiru Arseemaan maammeetti hin dhiyaatu. Gaafaan jiru Arseemaan dachaasiitu qabee jira. Dachaas bira jirti malee maammee bira hin jirtu. Soo kanaaf sababa anatti shukutii bitee jee mucayyoo tana akka biraa godhuu danda'a. Hordoftoota keenya isinis arguma jirtanii waan hin taane godhee maammeeni maammee waan hin taane godhee anis akka nama isa beeku takkatti itti dubbadhee nan dhaga'u duraanis anaa fi maammee wal hin taanu ture. Ani amala isaatis saalli isaatis takka naan ta'u maammee egaan gaafa kaayyaamee jireenya nama kanaa keessaa bahi namni haa jiraatu. Hanichoo dhiisi faratti hin deebisinii. Fareen amma laayifii haaree eegalee jira jireenya isaa haa jiraatu. Hanichoo yoo handeesse akkuma kana sappoortii godhin malee hanichoonis waliin argin jeetiin akka nama dhuunfaa akka itti hime. Mucaan kun bakka deemu hundatti bakka negatiividha waanuma hin taane yaada. Yeroo tokko takka immoo isin akka isin hordoftoonni ilaalee waan gaarii dalagee maammeen jettanii akka isin faarsisaniif kana godha malee haalli maammee hedduu takka nama yaachisa dhugaa dubbachuudhaaf. Bakka shukutii bituu hin qabne shukutii bitaa bakka nama walii araarsuu qabutti akka namni adda bahu godha. Mee maal jechuudha? Mee maaliif shukutii bite ishii? Haa shukutii bite haa bitatu yaannu jechuun mirga qaba waan takka yoo diina qabaate diina isaa sodaachisuudhaaf mirga qaba haa bitatu yaannu. Garuu andachaas kanaanii maarree godha akkanaan godha jee paabilik godhuun viidiyoo kana maaliif feesise? Wanti kun sooshaal miidiyaadha. Sooshaal miidiyaa irratti waan bo'oo qabu baasta malee waan bo'oo hin qabne immoo baasuu hin qabdu. Nuti Arseemaa barbaaduuf dhugaa dubbachuuf viidiyoo waraabuu hin qabnu ture. Garuu hordoftoonni nu hordofan akka nutti naarree fi ammas namoonni akka viidiyoo keenya ilaalanii Arseemaa namni ilaalu jiru kun maalirra gahee jedhanii akka ilaalanii nuti viidiyoo waraabna malee ana akka keenyatti silaa yeroo hunda viidiyoo guyyaa isii gadhiisanii hin fa'a. Garuu hin ta'u. Jireenyi kun kan sooshaal miidiyaa irratti waraabanii gadhiisuu ta'uu fi kan hin taane jira. Amma keessattuu dhimmi Arseemaa bakka waraabuu qabdu fi bakka waraabuu hin qabne jira. Waa'ee Arseemaa ta'e jechuudha. Maammeen erga shukutii bite shukutii san nama hunda duratti baasee shukutii bitachuu isaasan takka immoo shukutii san dachaasiin barbaaduudhaaf paabilik godhuu hin qabu. Wanti kun sooshaal miidiyaadha. Namni isaa agareellee itti haara. Akka seeraatti illee gaarii miti. Sinigalee akka seeraatti illee waan takka bitanii namaan doorsisuun gaarii miti. Biyya seerri jiru keessa jirra waan ta'eef. Biyya seerri jiru keessa jirra waan ta'eef. Dachaas immoo waan kana godhee qaamni seeraatti dadhabeetiin hojii barbaadu jiranii garuu immoo arguu hin dandeenyu. Gaafa argame immoo to'annaa seeraa yaala ni oolaa jechuudha dachaas. Soo hordoftoota kiyya maammeen haalan taana keessa jira. Waan kana godhuu hin qabu. Shukutii bite kanaas sooshaal miidiyaatti garsiisuu hin qabu. Erga garsiisee immoo
an dhugaa dubbachuu waan irra ga'u isumaatu beeka. Even an akka nama isa beeku takkatti itti hime dhiisiin jeeni wanni kun sirraan fakkaatu gaarii miti bituu hin qabdu erga bitte immoo paabilik godhuu hin qabdu waan kana namatti wal lolteef biyya seerra jiru keessa shukutii nama bitachuu hin qabdu maammi waan kana ol baasuu hin qabdu jennaan ati maaltu si galchi dhimmi arseemaa si ilaallatu arseemaa nu jecha akkas taate maal naan jee ishi isaa wajjin eegar akkas taate anis kunu na akkuma na argitanitti gaara hunda keessa barbaaduun jiru kophaa kiyya jechuudha. Isaan nama ta'anii nama lama ta'anii barbaadanii ani kophaa kiyyaan barbaadaa ture jechuudha. Maammeen haalli inni irra jiru hundumaafu haala fokkotaadha. Adeemsi inni itti deemu jirus adeemsa fokkotaadha. Adeemsi namni itti deemuu hin qabne keessa deemu jira. Waan namni hin goone godhu jira. Waan ija uummata duratti illee mul'achuu hin taane mul'isu jira. Hordoftoota kiyyaa sooshaal miidiyaa irratti waan ijoo fi waan hin dhiisuun beeku ani arseemaa bakka hedduun barbaadee ture. Guyyaa lamaan kana hanga viidiyoo isin waraabiin kana barbaadaan ture garuu arguu hin dandeenye. Arseemaan haalli arseemaan irra jiru hedduu ulfaata. Dachaasillee waan kana viidiyoo maameen gadhiisa kana argee akka miiciyyoo tana hin miine yoo viidiyoo kiyya laalee yoo viidiyoo kiyya argee asumaan dhaamsa dhaamaa fi dachaas nuti bakkee keessa jirru biyya seeraati. Dhimma nama takkaatu jettee nama biraa miidhuu hin qabdu. Yoo dandeesse nama si miidhasee miidhuu dandeessa. Yoo inni si tume yoo inni nama si tumsiise ati isa nama tumsiisuu qabda malee miiciyyoo miskiina humaan beeyne. Tan bakka gaarummaa malee hammeenya hin qabne akkanatti qabdee qophatti ukkaamsitee cinquun kun rakkisuun kun uummata akkasiin godhu dachaas yoo miirri namummaa si dhagaam yoo obboleettii qabaatte miiciyyoo tana deebisiin hin miidhiin piliis adaraa obbolummaa kanumaan jechuu barbaada. Yoo viidiyoo kiyya ilaalte jechuudha. Haalli jiru hordoftoota kiyya hedduu ulfaataadha awwaaniin jiru qabu viidiyoo biraa yoo waraabuu dandeessanii fi waraabaa yoo viidiyoo isin waraabuu dadhabe immoo waan hin godhuu danda'u hin qabu hin dandeenye ta'a. So kanaaf nuti osuma jigaa jireenya keenya dhuunfaa keenya nuti fi keenyaaf jiraannuti nama kanaafis bakka kanneen akka namummaa takkatti miiciyyoo tanaanis barbaadaa jira. Hundumaafuu isin irraa hin fagaanne miiciyyoo barbaadutti hin jira. Gaafan arge immoo viidiyoo argaatti walitti deemna isin jechuun barbaada. Hangasitti yuutuuba kana saabskiraayib nu godhaa. Hedduu galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan tura.